oolmaa Tigraayinii oolmaa Tigraay waraanni kaabaa itti fufee jira. Kanuma kana isinitti himna. Abiyyi uummata Walloo meeshaa waraanaa gurguddaa rukutaa jira jedhameera. Kanas isinitti himna. Oolmaa Oromiyaatiin waboon gara Naqamteetti dhiyaate jechaa jiru. Kanas isinitti himna. Irreecha Finfinnee onkoloolessa 2 fi 3 akka kabajamu himame. Jeneraal Haayiluun gara Naayiroobitti deemuufi jedhameera. Kondominiyeemii kan galmaa'e keessaa parsantiin 60 jiraataa Finfinnee miti jedhamee uummanni Walloo hedduun rakkate jedhama. Abiyyi Waayit Haawusitti xalayaa barreeffate. Kanas isinitti himna. Oolmaa addunyaatiin immoo Itoophiyaan UN mormitee Kaarambaas gara Itoophiyaa deemuufi kana isinitti himna. Egaa hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii godhachaa amma oduu jalqabaa isinitti himna. Oduun jalqabaa waraanni kaabaa itti fufee jira. Waraanni kuni karaa akka haala hamaa ta'een deemaa jira. Waraanni kuni amma warra biltsiginnaa of jajjabeessuudhaaf jecha warri Tigraay harka akka kennatanii jedhanii deebisanii ibsa wayii baasaniiru. Ibsa nama kofalchiisu. Warri Tigraay deengaddaa warra dasee jiraniini loltuu isaaniitiin harka kennadhaa jennaan didanii amma deebisanii jechuun loltuu jajjabeessuu fi xinnumallee humna qabna jechuuf fakkaachuudhaa fi warri Tigraay akka humna isin hin miidhu homaa isin hin goonu harka kennadhaa jechaanii jiru. Haa ta'u malee dhugaan jiru warra Tigraay kan harka kennachiisuu miti amma warri Tigraay cimanii dhufaa jiru fakkaata. Wadilaa akkuma jirutti qabatanii jiru jedhamee jira. Sanaanii Gaashanaattis iddoo baay'ee isaan qabatanii jiru, fudhatanii jiru. Amma waraana haaraa bifa haaraadhaani gara Walloo, gara Bahar Daarii fi gara Daseetti erguudhaaf jedhamaa jira. Waraanni dhuma Bahar Daarii fi Dasee qabachuudhaaf akka socho'aa jirudha. Qophii gurguddaa akka gochaa jiranii fi inni dhuma waraanni dhumaa kuni iddoo kanatti akka gaggeeffamu himamaa jira. Kanaafi amma haala jiru kanaani warri biltsiginnaa rakkoo guddaa jala jiru. Kan ammoo gadi fageenyaan laalla oduuwwan dhufan kana keessatti wanti kufaatii Abiyyii fi laafina humna Abiyyi kana argisiisa. Maalinni maal gochaa jira kan jedhu deebinee isinitti himna. Kanaan egaa waraanichi ammallee akka itti fufetti jira. Garuu waraanni sadarkaan irra jiru sadarkaa sodaachisaa. Bahar Daarii keessattuu Dasee qabachuudhaa fi sochii guddaarra akka jiranidha kan nutti mul'isaa jiru. Gama biraatiin Abiyyi uummata Walloo irratti meeshaa waraanaa gurguddaa rukute jedhamaa jira. Egaa ammatti kan himamaa jiru Abiyyi wanti inni gochuu danda'u karaa miilatiin karaa lafootiin waan hin dandeenye fi karaa diroonitiin amma duula gaggeessaa jira, reebicha gaggeessaa jira. Dirooniin Turkii agammaa waan geesseef hin fakkaatu. Kareen Iraanii kana guyyaadha kan inni fayyadamu. Guyyaa waan ta'eef tokko fagoorraa dhufa. Yoo deemee dhufuus ni mul'ata. Yoo deemee dhufu waan mul'atuuf namni jalaa baqatanii iddoo wayii seenuu, uummata keessa seenuu danda'u, iddoo garagaraatti dhokachuu danda'u. Iddoo sanitti inni argadhe jedhee garuma garagaraatti darbata. Dirooniin durumaayyuu hamma feeyyuu parsiishinii qabaatu bakka barbaade sana iddoo barbaadetti yeroo barbaadetti rukuta jedhamus namaan waan hoogganamuu fi lammaffaa inni ofii isaatii waan hin beekneef bakka itti ajajanitti namni achi jiru namni jaj godhee nama yookiin waan biraati nama keenya miti kan jedhee adda baasatu waan hin jirree fi kanaaf uummata nagaa hedduu miidhaa jira jedhamee jira. Uummanni nagaa hedduu miidhamee jira. Uummanni nagaa baay'ee rakkoo guddaa keessa akka jiranidha. Egaa kan dubbatamaa jiru kuni kanaan oduu ittaanitti ceenaa oolmaa Oromiyaatti ceenaa. Oolmaa Oromiyaatiin waboonii gara Naqamteetti dhiyaatee jedhamee jira. Waboon gara Naqamtee gahaa jira jechaa jiru.
egaa waboon gara Naqamteetti kan dhiyaate amma Wallaggaa iddoo baay'ee erga qabateen boodadha. Wallagga magaalonni hedduun qabamanii jiru. Magaalli baadiyyaan iddoo hedduun qabatamanii jiru. Amma kan hafe Naqamtee fi warra xinnoo jiranidha. Isaan kana hundumaayyuu qabachuudhaaf sochii irra jiru jedhameera. Kanaafi Naqamteen mataa isheetiin haala warri biltsiginnaa yaadda'anii jiru achi keessaa ba'anii baqachaa jiru warri tokko tokkos deemaa jiru jedhamaa jira. Kanaaf egaa yoo waraanni kun karaa kaabatiinis akkasumatti itti fufee gara bahaattis babal'achuun isaan oolu gara dhiyaatti already babal'atee jira. Kanaanii waboonis dhiyaa dhuunfatee jiddu galatti xiyyeeffata jedhamee eegamaa jira. Kanaafi amma hedduu xiyyeeffannaa guddaan godhamu sochii guddaanis godhamu kan qabu karaa jiddu galaatti jennee amannaa. Karaa sanis sochii gaarii jira. Gama biraatiin irreecha Finfinnee onkoloolessa 2 kan Bishooftu immoo onkoloolessa 3 kabajama jedhamee jira. Egaa irreecha kanaa hambisuudhaaf warri dhiifama warri haalli isaanii mijate yookiin immoo warri tokko tokko warri abbaa garaa yookiin warri abbaa baraa hambisuudhaa fi tattaaffii guddaa godhaa turanii tattaaffii isaan gochaa turan kuni irreechi akka hin kabajamne tokko ammallee koronaan jiraa jedhanii burjaajessuu yaalanii ture. Lammaffaa koronaanii jiraachuu hin jiraa rakkoon nageenyas hin jiraa jedhaniiti burjaajessuu yaadanii ture. Haa ta'u malee dargaggeessi iddoo baay'eetti nuti irreecha keenya hin kabajannaa wanti fe'aa dhufu irreechi keenya koronaa miti abbaan koronaa iyyuu haa dhufu nuti irreecha keenya ni kabajnaa nu fixanillee nu haa fixanii jedhanii achirratti murtii kanaa erga dabarsaniin booda kanuma qabatanii abbootiin gadaas mootummicha wajjiniin mari'atanii biiroo aadaa fi turizimii wajjiniin walii galamee amma irreechi gaafa onkoloolessa 2 fi 3 akka kabajamu murtaa'ee jira. Egaa onkoloolessi 2 kan Finfinneetu kabajamaa gaafa sanbata xinnaa jechuudha. Kan immoo Bishooftu gaafa sanbata guddaa kabajama. Kanaafi xiiqidhaaf Oromoon farda qabatee keessattuu fardi baay'ee barbaachisaadha. Farda keessanii dhufuu qabdu. Sirriitti ammumarraa jalqabeetti qophaa'uun barbaachisaadha. Irreechi kuni xiiqidha. Irreechi kuni waggaa 100 booda kan deebi'ee irreecha kana hundumti keenya akka aadaa keenya bakka bu'aa aadaa keenya isa waan guddaa jennee ilaallu akkasitti ilaaluu qabna. Akkasitti kabajuu qabna. Kanaafi ammumarraa qophiin barbaachisaadha. Meeshaa aadaa, faaya, uffata waan garaagaraa kana ammumarraa jalqabdanii bitachuu qabdu. Qophii garaagaraas ammumarraatti yaaduu qabdu. Qophii maal otoo godhamee gaariidha akka barasanii gireetiraanii qopheessuun ni danda'ama. Konsertii muuziqaa geggeessuun ni danda'ama. Agarsiisa garaagaraa qopheessuun ni danda'ama. Kana biyya keessatti warri biyya keessa jirtan kana itti yaaduu qabdu. Kana sirriitti hojjechuu qabdu. Kanaaf xiiqidhaa fi wanti kunii Finfinnee keessattuu haalan kabajamuu qabaa. Kan Bishooftus akkasumatti egaa haalan kabajamuu qabaa. Sana gaafa jennu garuu koronaarraa of eegaa. Koronaan baay'ee hammaachaa waan dhufeef keessattuyyuu fageenya keessan eeguu, maaskii godhachuu yoo danda'ame egaa dhiifama egaa warri gargaarsa gochuu barbaadanii keessattuu saanitaayizarii waan ittiin bitan yookiin saanitaayizarii bittanii otoo gumaachitanii baay'ee gaariidha. Kanaafi gargaarsi warra achi deemuu hin barbaachisa.
Egaa kana isin gaafannaa kan maan oduu ittaanutti ceenaa Jeneraal Haayiluu Gonfaa gara Naayiroobii deemuu fi jedhamaa jira. Oduu kana egaa hin mirkaneeffannee nutis namatu nutti ergee namarraa dhageenye garuu odeeffannoon xinnoon qabdu jenneeti. Haayiluu Gonfaa akkasumas koloneel Nyuu Garasuu Abbaba Garasuu isaanii fi namni muraasni wayii gara Naayiroobii deemuu jedhamee jira. Naayiroobii deemuudhaanii sababni isaan deemanii fi ABO wajjiniin WBO wajjiniin araaramnaa jechuudha yookiin immoo araara WBOtii jedhanii agarasitti deemuu barbaadu jedhanii jiru. Duraan dursee araarri WBO wanti jedhamu jiru. Araarri WBO yoo WBOon akka araaramu barbaadame duraan dursee rakkoo Oromoo xumuruudha, rakkoo Oromoo hiikuudha. Rakkoon Oromoo immoo garbummaadha. Garbummaa kana immoo kan utubaa jiru jara kana. Garbummaan kun yoo warri isaan utuban kunidha hafee achiin booda isaan garbummaa kana Oromoon garbummaa jala hin jiru ta'e qabsoon iyyuu wanti inni barbaachisuuf hin jiru. Sanaan ala garuu wanti biraa wanti tokkoyyuu wanti faayidaa qabu hin jiru. Wanti asirraa wanti achi deemaniif hin jiru. Tarii namni tokko akka shakkutti amma goollichi bahee jedhamee waan yaadamuu fi ABO keessaa bahee jira jedhanii waan yaadanii fi yeroo darbees eenyu jedhamu Hangaasaa jedhamu bahee waan garaagaraa odeessaa waan tureefi sanarraa kan ka'ee egaa tarii isaa argachuu fi isaa haasofsiisuu fi sossobanii qarshii kennanii fi maal godhanii gara qabsoo jechuun gara ofiitti deebisuudha tattaafachaa jiru jedhama. Isaa fi hojii kana hojjechuudhaaf warri jedhan jiru. Waan kana hin qulqulleeffanne nuti bileef nun godhina. Sobas ta'uu danda'a, dhugaas ta'uu danda'a. Waan nageenyaaf qofa dhiyeessaa jirra. Kanaaf of eeggannoon hin barbaachisa jenneeti. Duraan dursee goollicha waldiddaan jiraachuu mala. Waldiddaan yeroo kamiyyuu dhalachuu mala. Waldiddaan jiraatus waldiddaa sana walii obsuun barbaachisaadha. Namni kun qabsaa gameessa waan ta'eef erga bahee erga nan baha jedhee erga bahee haa bahu achi booda achi baasanii iddoo biraa geessuun barbaachisaadha. Warri biyya alaa keessa jirtanii yookiin gara Yugaandaa fa'aa geessuu yeroodhaa fi achiin booda gara biyya alaa kanatti fiduudha yookiin Ameerikaa yookiin Yurooppii yookiin Kanaadaa geessuudha. Akka qabsaa tokko kabaja qabsaa tokko godhuu qabu gochuuf hin barbaachisaadha. Namni kun akka abdiin kutanne waanuma fe'e haa ta'u waanuma fe'e namni guyyaa tokko qabsoo Oromooti jedhee ala bude namni guyyaa tokko qabsoo Oromooti gumaacha tokko godhe kabaja isaa malu argachuu qaba. Kanaaf iyyuu kabaja isaa malu kana namni tokko isa dhorkuu hin qabu. Kanaaf akkas godhanii gargaaruun barbaachisaadha. Kanaaf warri itti hiiqxanii beektan konnekshinii hin qabnu. Gara dhuunfaa kootiin konnekshinii hin qabu. Kanaaf warri konnekshinii qabdanii fi warri itti dhiyaatan waan kana gargaaraa. Yoo barbaachisaa ta'e mariin yoo barbaachisaa ta'e nuufis nu wajjin mari'achuu dandeessu. Garuu namni kuni achi deemuu qaba. Gara viizaa South Africaas hin qaba waan jedhamuu fi tarii gara South Africaattis yeroodhaa fi geessuun ni danda'ama. Garuu gargaarsi hin barbaachisaa kabajni isaa malu. Yoomiyyuu taanan kabaja isaa malu kabaja gootaa inni isa barbaachisaa. Kanaaf isa sana gochuudha. Karaa biraatiin immoo karaa gumaacha inni fuulduratti tolee dirreedhaa bahee yoo ta'e karaa fuulduratti qabsoo Oromoo kanaa fi gumaachi inni gochuu danda'u jiraate kanarratti
fakkeenyaaf nama dadammaqsuudhaan deemanii haasaa gochuudhaan uummata kakaasuudhaan kana hunda gochuu danda'a yoo biyya alaatti deeme. Kanaafiyyuu warri kanarratti hojjetan amma isaan diinni kan barbaadu yeroo hundumaayyuu wal jibbuu, walitti bu'uu, gargar bahuu keenya. Kanaaf immoo karaa saaquu hin qabnu, qaawwa banachuu hin qabnu. Hamma fee waldiddaan jiraatu waldiddaa sana dhiisnee, waldiddaa sana laaluu dinnee tokkummaa keenya cimsinee deemuutu barbaachisaadha. Namoonni tokko kan sodaachaa turanii tarii kibba keessaa walitti dhufeenyi rakkoo qabaachuu danda'a, maalii dhiibbaa waraana irratti ga'uu danda'a kan jedhamu homtuu hin jiru jedhanii jiru. Waan sanaa hin sodaatinaa, yaadda'inaa jedhanii jiru. Uummanni keenyas kanarratti akka yaaddofne asumaan ergaa dabarsinaa homtuu hin jiru karaa saniini. Abshir waan hunduyyuu karuma nagaan jira, akkuma barbaadametti qabsoon deemaa jira jedhanii jiru. Okay. Oduun itti aanu kondominiyeemiin kan galmaanii keessaa parsantiin 60 Finfinnee miti jettee jirti adde Adaanech har'a televezyiinii wajjiniin haasaa gootee. Adaanech eenyu gammachiisuudhaaf maal gochuudhaaf akkas jettee hin beeknu. Egaa waan kun waa lama of keessaa qabaa. Duraan dursee eenyu abaaruudhaaf, eenyu rukutuudhaaf, eenyu kanaan saaxiluudha, eenyutu kana godhe jechuudha fi akka ishiin kaaste hin beeknu. Duraan dursee wanti himatamu qabu, wanti beekamuu qabu, waan ifa ta'ee fi wanti ifa hin ta'in baay'eetu jira. Kondominiyeemii kana naannoo Amaaraatti dhufanii warri galmaanii fudhatan jiru. Galmaa'uudhaafis immoo kan jala galan jiru. Amma inni guddaan jiraataa Finfinneetii, Finfinnee miti kan jedhu gaafii keessa kan inni galee fi ishiin warra Amaara gammachiisuudhaaf kan ammas deebitee qarshii hedduu akka kennite beekamaadha. Warra Amaaraati yeroo meeqa mootummaa naannoo Amaaraa uummata Finfinnee irraa guurtee uummata Finfinnee irraa naannoo Amaaraati yeroo sadi numti kan yaadannu yeroo sadi miliyoona 300 walitti naannoo biliyoona tokkooti magaalli Finfinnee naannoo Amaaraati kan kenne. Eenyuyyuu olii ishiidha kan kennu waan kana. Kana amma kan ishiin odeessitu kuni duraan dursee hojjetoonni mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessa jiraatan, Finfinnee keessa hojjetu, Finfinnee keessa jiraatan, galaan irra jiraatu, kun galaan jiraataa, kun laga Xaafoo jiraataa, kun Buraayyuu, kun Sulultaa, kun magaalota Finfinnee irra jiran kana kan jiraatu jira. Isaan kuni achi waan hojjetanii fi mana waan hin qabnee fi isaaniif manni kennamee jira. Isaaniif manni kennamee waan jiruu fi isaaniif mana kennuun dogoggoraa miti. Isaaniif mana kennuun dogoggoraa miti. Amma ishiin kan odeessaa jirtu isaan kana nutti fakkaata kan ishiin rukutuu barbaadde. Amma haa qabu jetteerti kana. Kanaaf waldhabdee guddaatu jidduu isaanii ture akka dhageenyetti Shimallisii fi ishee jidduu warra hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaas maal jedhanii akka itti himanii sodaachaa turanii. Egaa amma ishiin kana karaa gara biraatiin mee maal jedhu jettee kan ishiin kaasuu barbaaddu. Kanaaf duraan dursee yoo warra Tigraay warri Tigraayis akkasitti fudhatee jira, warri Amaaraa akkasitti fudhatee jira jedhanii isaan dhorkatti ta'e haa ta'u. Sanaan ala garuu Oromiyaan hojjettoonni Oromiyaa keessa Finfinneetti hojjetanii galgala immoo jireenya fi iddoo garaagaraa hanga Adaamaatti deemanii galu yoo ta'e Finfinneen kan Oromiyaati, Finfinneen handhuura Oromiyaati jechuun maaliif akka barbaachise nu galuu dide. Guyyaa achi ooltaa halkan keessaa galtaa jechuudha. Keessa jiraachuu hin dandeessu. Kan ammoo kan godhame duruma kan itti yaadame jechuudha. Akka uummanni kun achi jiraachuu hin dandeenye fi achi baasanii kondominiyeemii iddoo biraatti ijaaranii kennaniif Finfinnee irraa waan aangoo hin qabneef, aboo hin qabneef jechuudha. Uummata Finfinnee jiraataa Finfinneeti kan jedhamu kuniyyuu mataa isaanii. Warri ganama achi jiraatan isaan mana otoo hin argatin isaan irraa fuuteti
warra Amaaraa warra kaleessa dhufee fi kan ishiin kennaa turte. Jiraataa kan jedhamu mataa isaatiin hiika hin qabu. Qubattoota warri sun jiraattoota otoo hin ta'in abbaan qe'ee abbaan biyyaa achirraa buqqa'ee jira achirraa badee jira. Isaa fi beenyanii fi abbaan biyyummaa otoo beekamtummaan kenniniif jiraattummaadha beekamtummaan kennu. Kana jechuun haala ittiin Amaara ittiin deeggaran utuban ittiin handhuura isaanii Finfinnee keessatti gadi jabeessanidha. Kanaatu mul'achaa jira malee Adaanech Abeebee eenyuyyuu naatee miti kuni dogoggoras ta'ee miti. Dogoggorri eessa akka jiru hin beeknu. Dogoggorri muraasni hin jira. Dogoggorri muraasni hin jira garuu isa sanaa miti kan isheen jechaa jirtu. Egaa yeroo hin qabnu malee silaa waan baay'ee dubbanna kanarratti uummanni Walloo hedduu rakkatee jira jedhamaa jira. Uummanni Walloo egaa beelarra jira. Iddoo baay'eetti beelan qabamee jira uummanni Walloo kaabattis kibbattis waan baay'eetu irra ga'ee jira jedhamee jira. Amma akka dhageenyutti uummanni Walloo beela. Beelanii hedduu miidhamaa jira. Sanirraanii ibsaan hin jiru, tajaajilli baankii hin jiru, bilbilli hin jiru, intarneetiin hin jiru, homtuu hin jiru jedhamee jira. Kanaafi gargaarsi kun akka ga'u abbuutti mataa isaatiin baasee jira. Ibsa baasee jira. Abbuutti ibsa baase kanaanii ani gargaarsi uummata kana akka ga'u nan deeggara. Gama kootiin rakkoo hin qabu kanarraayi gargaarsi barbaachisu hunduu uummata kana akka ga'u jedhee jira. Kanaanis waliigaltee WFP wajjiniin mallatteessanii jiru jedhamee jira. Kanaanii Abiyyi caalee jira jedhama. Mootummaan Tigraay Abiyyi karaa hundaa cufee even uummata Walloo miidhaa gaafa jirutti uummata Wallooti gargaarsi akka hin geenye yeroo gochaa jirutti warri kun immoo gargaarsi akka ga'u hin goonaa jedhanii WFP wajjiniin waliigaltee mallatteessuuni garaagarummaa fi eenyutu uummataaf akka nahuu fi uummataaf yaadu kan argisiisudha. Isaanii otoo danda'amee uummata isaaniitii keessattiyyuu gargaarsi guyyaa tokkoon akka galuu fi barbaadu. Abiyyi garuu kana waan hin barbaanneef akka beelaanii kan inni fedhu. Gama biraatiin Abiyyee White House'itti xalayaa barreeffachaa jira. Egaa White House'itti kan xalayaan isaan barreessanii xalayaa adii mana adiif jedhaniiti kan isaan barreessaa jiranii. Kanaafi petitionii walitti qabaa jiru. Petitionii walitti qabanii waan kana gochuuf kan isaan deemaa jiranii. Kana uummanni Oromoo quba qabaachuu qaba. Uummanni biyya alaa jiru kunis quba qabaachuu qaba. Duraan dursee badii raawwatan sana amma walii galatti waan tokko isinitti himna yeroos qabaachuu baannu yeroo dheeraa fudhannee irratti haasofna kana. Abiyyi kufaatirra jira. Kufaatii kan argisiisu tokko Ameerikaa kadhachuu fi shilachuu jalqabee jira. Ameerikaa miila jalatti kufuu jalqabee jira. Inni kun maalirraa kan ka'e kufaa waan jiruuf. Dura yeroo sana humnan qabaa jedheeti qabaan na dadhabee jedhee qabaa ganna dhiisaa jedhee Ameerikaan gaafa kadhattu kun dhimma keessoo keenyatti keessa keenya hin galinaa isin hin galchuu maaltu isin galchee dhiiroon Tigraay seera kabachiisuudha yoo deemee abbaa fe'oon ajjeese abbaa fe'oon hidhee dhimma keessanii miti jedhee arrabsaa ture. Sanaan alasii namoota gurguddaa isaanii hayyoota isaanii namoota Ameerikaan rakkoo kana dhaqaa laalaa furmaata laadhaa jettee ergite akka Feeltman fa'aa akka Samantha Power fa'aa hin dubbisu jedheeti. Amma yeroo jidduudhaan immoo yeroo wayyaaniin kaatee daaraa gootee yeroo gara tokkoon unilateral ceasefire jedhanii gam tokkeedhanii dhukaasa dhaabni jedhan sanii Ameerikaatu gargaaree Ameerikaatu nu rukutee kanaaf iyyuu dafnee harka kennachuu qabnaa jedhanii hin araaramna jedhanii. Haa ta'u malee wayyaaniin aga isaan eegan sana fiigdee waan hin rukutiniif yookiin haga eegan sana isaanis garmaamanii waan
hin dhaynee fi isaanis duubatti baqatanii booddarra humna argatanii erga bobbaasaniin booda Ameerikaan akka keessa hin jirre hubatanii Ameerikaan akka keessa hin jirre hubatanii loltuu leenjisanii maal godhanii kitatii jedhanii kitatiin isaanis kitatiin Amaaraa kitatiin biyyattii hunduu qaxxatamee homaa gochuu dide. Waan hundumtu amma kun Wallootti rukutamanii Gondaritti rukutamanii amma deebi'anii Ameerikaa kadhachaa jiru. Ameerikaa kadhachuu miilatti kufuutti eegalanii jiru. Kanaaf amma xalayaa kadhaati kan isaan erguudha deemanii kana fashaleessuudhaaf immoo nutis barreessuu qabna. Nutis petitionii barreessuu qabna. Petitionii lamatu nu barbaachisaniiru. Petitionii kana yaada dhiyeessinaa malee yoo barbaachisaa ta'e anumti mataa kootiin jalqabuu nan danda'a yookiin warri jalqabdan warri yeroo qabdan yoo jiraattan jalqaba kana mari'annee haa jalqabnu. White House'ittis petitionii biyya keessatti warri biyya alaa jirru kun rakkoo kanaan qabnu akka isaanii nuti mandararra deemnee sassaabuu hin qabnu. Websaayitiidhaan petitionii karaan ittiin sassaaban jira. Karaa saniini petitionii sassaabnee achiin booda White House'itti erguu qabna otoo isaan hin ergin. So kan sana booda kan isaanii bishaan dhugaa jechuudha. Lammaffaa immoo warra Saudi Arabiyaa jiraniifis petitionii barreessuu qabna. Keessattuyyuu warri afaan Arabaa dandeessan waan tokko katabaatoo mee mootummaa Saudi Arabiyaatti petitioniin tokko haa galu. Uummanni keenya hedduun achitti rakkachaa jiru. Guyyaa guyyaan nu bilbiluu hedduu rakkannee jirra wajjini. Baay'ee qaanofnee jirra akka uummataatti akka sabaatti salphannee jirra uummata keenya. Kanaafi mee warri afaan Arabaa dandeessan waan kana barreessatu achiin booda petitionicha mallatteessa jechuudha. Hundu gaafa mallatteessee jedhee at least waan kana dhaga'uun ni danda'ama. Mootummaan isaanii nama hedduun yoo petitionii kana laalanii hedduun innahu yookiin attentionii kennuuf jennee yaadna. White House'ittis namni hedduun yoo barreesse yoo xinnaate namni 10,000 petitionii kana mallatteessee yoo galchee keezii sana hin laalu jechuudha. Warri 10,000 jedhanii waa galchuu nima danda'u. Kaanis feekii godhanii maal godhanii nutis akkasuma goone yoo sana galchine achiin baalaansi ta'uu danda'a. Kanaaf qabsoon karaa hundumaa gaggeeffamuu qabaa jechuudha. Gara oolmaa addunyaatti deemnaa. Oolmaa addunyaatiin Itoophiyaa UN mormiteerti. Itoophiyaa UN kan mormite UN'n qixaa na ilaalaa jirtu karaa hin taane na ilaalaa jirti. Misraadhaa fi loogii gootee jirti. Kana egaa Itoophiyaan har'a UN'n dhimma Itoophiyaa mari'atee waan ooleef isarratti ibsa baasee jira. Ibsa hidha Abbayyaa kana ilaalchisuudhaan ibsa baasee jira. Ibsa kana yeroo baasu akka isaan jedhanitti jalqabarra gaariidha karaa gamtaa Afrikaatiin mari'achuu jechuudhaani baasuun isaa gaariidha. Kunooti xalayaan isaanii haa ta'u malee nuti keessattuyyuu dhimma bishaanii keessa galuun isaa barbaachisaa hin turre. Dhimma bishaanii suni birmadummaa uummataa yookiin birmadummaa biyyootaa wajjiniin deema. Keessattuu egaa kan isaan balaaleffatanii Tuuniziyaadha. Tuuniziyaan durumaayyuu akka nuuf hin taane hin beekna. Afrikaa bakka buutee achi teessee Afrikaa bakka buutees miti kan teessee akka biyyaatti filatamte. Isaan garuu Afrikaa bakka buutee achi teessee achi faallaa keenya hojjechuun ishee sirrii hin turre. Kanaaf Tuuniziyaa durumaayyuu hin shakkinaa jedhanii jiru. Kanaan egaa UN'n araaramaa Suudaaniin Misraan yeroo gabaabaa keessatti walitti dhufuudhaanii marii erga gaggeessitaniin booda achirratti haala waliigaltee keessan sanaanii hidhichi guutuu qabaa jedhanii ture. Karaa biraan Karen Baas Itoophiyaa deemuudhaa fi Karen Baas egaa Itoophiyaa kan deemtu Karen Baas Itoophiyaa kan deemtu waan jaanjoftee fi Karen Baas kana dura
egaa warri Tigraayis akkasumas iddoo garaagaraatii waliigalteen tokko dhufee riizoolushiniin tokko akka darbuu jedhameeti riizoolushiniin manatti dhiyaatee ture koree keessattuu mana keessaa koree biyya alaa kan hooggantu ishiidha. Koree biyya alaa kan waan hooggantuu fi akka waan kana dabarsitu jettee warri Amaaraa dura dhaabbatanii warri dura dhaabbatanii kana jedhanii hubachiisanii erga siyaases beellama fudhatanii beellama kanaa amma kaleessaa Teedii yookiin Teediroos Tashoomee jedhamuun wal arganii jiru jedhama. Teediroos Tashoomee egaa waan biraa miti fiilmii hojjetaa nama beekumsa agarsiis hin qabnedha. Achitti dhaqee Oromoo yakkaa ture jedhanii kan inni jechaa ture ani otoo wayyaaniin hin dhufini Jimmatti dhaladhee nama Jimmaatiin ofiin jedha. Wayyaaniin erga dhufteen booda Oromiyaa jechuu jalqabe sanyii koo illee himachuun jalqabe akkasitti gargar nu qoode jedhee jibba Oromoo qabu himee jira jedhama. Egaa namtichi Oromoo miti garuu michuu Abiyyi hiriyaa Abiyyi cimaadha. Kana inni kan achitti dhaqee argame barumsaaf achi dhaqe malee jiraataa yookiin lammii Ameerikaas miti inni isaan itti fakkeessuudhaaf kan kana godhan malee gama biraatiin kan akkamitti dhaqee akkamitti achi dhaquu danda'ee kan jedhanii fi karan baasii karaa mannaa damsee fa'anii jechuun hiriyyummaa qabu. Lammaffaa lammiin Yoonaas Nugusee moo inni jedhamu Joo Nugusee inni gammi tokko jiru achi koongiresii keessa kan jiranii isaan mannaa damsee ittaantuu Black Caucasii ittaantuu Black Caucas taate yeroo sanitti waan baay'ee hojjetanii inni hundi hojjechuu fi didee Ameerikaan yeroo sanii faallaa dhaabbattee yeroo san isaanis didanii Ameerikaanii harka ishii Itoophiyaa irraa haa kaastu jechaa turanii amma garuu harka Itoophiyaa irraa kaawwattuu jedhaniiti kadhachaa jiru. Kun egaa waan nama ajaa'ibu kufaatii Abiyyi kan argisiisu amma namni kufaa jiru kadhaa baay'isaa namni kufaa jiru jaarsummaa na adeemaa isintu akkas na godhee natti araaramaa kunoon nagahee jira rakkoo koo argeerraa dogoggora koo baree jira jedhaa jira. Egaa kana bal'ina